kun sagalee mujaahidoota akka moltan kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoowwan waxabajjii lama isin dhageessifna dura dursuun maddeewwan balballoomii miidiyaalee al-Arabiyaa Al-Jazeera Hindustan Times of India Associated Press The Financial The Middle East World Journal Strategic RT Russia wabeeffachuun galalcha balballoomii ijoo foddaa miidiyaa idil addunyaa ta'anii fi qulqulloota dhumachuuf duguggaan Filisxeemota gatii dhabeef tarkaanfii mujaahidoota hanga walgaarreeffannaa Teel Aviivii fi akkasumas tahareen shi'aa musliimoota Rippaabilikaa Islaamaa Iraan gidduutti jiruuf ansaarota Yemanii Ameerikaa dhidhimse giddu galeessa Kursk irraa taleellaan gurguddaan fudhatamee fi Kiyev irratti diroononni masaraa Zelenskiidhaa dhidhimsaa jiraachuu Raashiyaan beeksisuuf dhiphina Ameerikaan keessa galteef furmaata dhabuu dhaabbata mootummoota gamtoomanii Gaazaa fi akkuma beekamu pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Saayid Ramaphoosaan Filisxeemota duguugamaa jirtu manni murtii idil addunyaa aangoon qabu jechuun wal qabsiisee Hamaas Ramaphosaa galateeffachuun galalcha keenya maddee jalqabaati. yuutuubii sagalee mujaahidoota kanaaf kan haarawaa taatan sabskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalama. Laayik gochuun mallattoo qubaa sanaan jaalachuu keessan nu mirkaneessa. Hiriyoota jaalattaniif nu dagaagsa. Ajirii duniyaa akiraatti argattu. Filisxeemonni akka qaban dhugaa qaban addunyaa keenyaaf nagaya haa taasisu. Akkasumas yaada qabdan komentii keessatti sanduuqa keenya keessa buusuun siiteeneen dursa kabajni ulfinni alaamana jaalalli rabbii keenya sadarkaan yaada muraada keessanii kun feekuun haa ta'u kun chaayinus teekinooloojii dhimbiibbaa odeeffannoo ijoo keenya jalqabaatiin gara balballoomitti ceena. إلينا من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي حار وسرايا القدس أنقذت حياته. كيف ترى تفاصيل ما أوردته سرايا القدس بخصوص تعاون 5 قصادات إثر انفجار سيارة تسلا خارج فندق ترامب انترناشونال يوم الأربعاء. وقد حصلت العاشرة على تفاصيل لقاء قائد إدارة العمليات في سوريا أحمد الشرع مع وفد من قوات سوريا. العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أن دفاعاتهم الجوية تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية من إسقاط طائرة أمريكية النوع MQ-9 وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية. احنا بنطالب رب العالمين هو اللي ينتقم لنا وينتقم لأطفالنا وللي بنحبهم لكل ما فرقونا. پرتاب موشک A profoundly distorted factual and legal picture. The entirety South Africa asked the ICJ last week to order Israel to withdraw from Rafah as part of additional emergency measures over the war. Islaamummaa isaanii qofaaf waggoottan 75 ol Gaazaatti lubbuuleen miliyoonota hedduu kan calafamaa turaniif keessatti bulchiinsa Benjamin Netanyahuun onkoloolessa tokko haleellaa Hamaas fudhatee irraa kaaseetiin hanga ammatti waggoota 2 jalatti dhiyaataa kan jiran Filisxeemonni dhibbantaa jaan gadi hir'achuu isaaniitii fi qubsuma isaanii qofa osoo hin ta'in deeggarsi namooma guddaan hanqina kan qabu ta'uuf dhaabbanni mootummoota gamtoomanii murteeyyan ta'e fudhachuu dadhabuun lammiileen siviilii Gaazaa calaafamaa jiraachuu fi masgidul Al-Aqsaa keessatti gochoonni Israa'el dalagaa jirtu addunyaa macheessuun dhagahameeti jira. Biyyoonni baha gidduu galeessaa keessattuu liigii Arabaa tarkaanfiin si'achi karaa ICJtiin fudhatamu maal ta'uu akka qabu Afrikaa kibbaarraa akka baratan himuun Hamaas yeroo jalqabaatii fi dubbii fi ejjennoo murtee bulchiinsa pirezidaant Saayid Ramaphosaa Afrikaa kibbaa galateeffachuun dhagame. Bara 2025 haaraa seenee kanatti Afrikaa kibbaa karaa pirezidaantii isheetiin manni murtii idil addunyaa ICJ'n duguggaa akkasumas jenosaayidii kan Gaazaa irratti deemaa jiru Filisxeemota qulqulluu daa'immaniif dubartoota miidhaa jiru irratti addunyaan tarkaanfii akka fudhattuuf cinaa akka dhaabbataniif murteen ICJ Benjamin Netanyahu dabarsee akka kennu gaafachuu isaanii yeroo ta'etti waraanni baha gidduu galeessaa keessattuu bara 2025 haaraa guyyaa kaleessaa Filisxeemota 26 kan ajjeeftee Israa'el har'as Filisxeemota kanneen 18 ajjeesuu ishee Aljaziiraan gabaasee jira. Walumaa galatti Filisxeemota 44 ol kan ajjeefaman guyyoota lama keessatti Israa'el ammas duuchaadhaan hospitaalota manneen barnootaaf kanneen kana fakkaatan Gaazaa dirree waraanaa taasisuu fi Filisxeemota dirree sanarraa ari'attee impaayera ishii jalatti maappii haarawaan gadi ba'uu akka hedduu Newsweek saaxilee jira. Bulchiinsi Benjamin Netanyahu humnoota akkasumas ministeerota yeroo yerootti jijjiiruu qofa osoo hin ta'in tartiiba ittiin
West Bankis dhuunfatan bulchiinsa Donald Trump pirezidaantii maraataa 47ffaa Ameerikaa wajjin mijeessaa akka jiru yaaddoo qabdu Tarkiyyee fi Qatar ibsu Al Arabiyaan gabaasee jira. Birgeediin mujaahidoota Al-Aqsaaf Al-Quddus haleellaa diroonotaa fi RPG Kooriyaatiin kaleessaa fi har'aa fudhateen toota 9 kan ajjeese ta'u Al Arabiyaan gabaasee jira. Dubbiimaan Birgeedii Al-Quddus Abu Hamzaan akka jedhanitti tarkaanfiin har'a daa'imman duguggaa jiruu fi murteen isheen masgidul Al-Aqsaa irratti dhuunfannaa jettee karaa ministeera deebisanii dhaabuuf inteleejensii Taamir Ben-Jagiriin Filisxeemota irratti dararaan deemaatii jiru hundeen bu'uura yaadrimee kun warra dhiyaatiif Ameerikaan amantii Islaamaa balleessuuf akka ta'e jechuun Newsweek gabaasee jira. Biyyoonni Liigii Arabaa Emirates ta'ee deeggarsa namummaatiin alatti dhimma dhukaasa dhaabuu Israa'elii fi Filisxeem gidduutti jiru hanga ammaatti furmaanni tokko akka hin barbaadamne kan galaalchaa jiran miidiyaaleen idilaa addunyaa deeggarsa namummaa dhiyeessuu irratti Israa'eliin uggurii taasifamuu fi hospitaalota keessa meeshaawwan tajaajila bu'uura wal'aanamtoota hunda fuudhuun hidhamtoota hedduu isaanii kan raashanaa jiran ta'us Amnesty International yeroo saaxiletti Hamas dubbii addaatiin gadi bahee jira. Ugguramtoota harka isaanii jiran dhumuu isaanii erga beeksisee asitti haalli qabatamaan Gaazaa keessatti jiru daranuu yaaddoo ta'uu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yaa'ii guyyaa dheengaddaa koree caffee bakka bu'oota mootummoota gamtoomaniitiin taa'amin ibsanii jiru. Barreessaan mootummoota gamtoomanii Antoonii Guterres gocha kana kan harka laaffisee fi murtiin akka hojiirra oolle taasise Ameerikaa ta'uus ofirraa dubbitti argufuu isaanii Al Arabiyaan gabaasee jira. العسكري والاستراتيجي. أهلا بك لواء صمادي. إذن حماس كانت تمتلك كل هذه المعلومات حسب ما يقول الجانب الإسرائيلي، ما تعليقك؟ وباعتقادي هذه كانت خطة خداع استراتيجي يعني محكمة من قبل القسام والفصل. بقذيفتي الياسين في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوبية قطاع غزة. كما بثت القسام مشاهد لاستهداف آليات الاحتلال. الحرب بشكل كامل في مراحل لاحقة، لكن رغم ذلك ظلت إسرائيل متمسكة بالشرط التعجيزي الأهم وهو تسليمها قائمة. والكيان الإسرائيلي الذي قتل الحجر والبشر ودمر وارتكب الإبادة في غزة انكشف أمام الأمة والعالم بأنه كيان وحشي مجرم. waliigaltee dhukaasa dhaabuu guyyoota 64 irratti kan argaman hoogganaan Hizbollaadhaan Israa'el qabiyyeewwan qabattee gadi dhiistee yookaan hin baane taate Hizbollaan ammas Israa'el irratti deebisa jechuun Naa'if Qaasim kaleessa beeksaniiti turan. Israa'el gama isheetiin waliigaltee dhukaasa dhaabuu guyyoota 60 erga fudhateetiin booda waliigaltee kana keessatti si'a 56 ol waliigaltee kana kan cabsite ta'uu Firaansi kan beeksan Naa'if Qaasim Ameerikaan ammas karaa Amos Hochsteitiin waliigalteen kun guyyaa akka dheereffatuuf yaaddoo qabaattus haleellawwan hawtii yamanotaa fi Filisxeem irratti isaan gaggeessaa jiraniif haloo ba'uuf akkasumas deeggarsa kennuu akka danda'us Hizbollaan kana odeeffannoo maddeen Newsweek gabaasan akka jedhanitti Hizbollaan tarkaanfiiwwan waraanaa ammas sochii adda addaa taasisaa jiraachuu fi Iraan irra deemtee meeshaa deeggarsa Hizbollaaf taasisuu malti kan jedhu oduu qe'ee Tel Aviv keessaa shororkaa uumee fi Israa'el taankotaaf loltoota hedduu gara Dahiyaatti bobbaasaa jiraachuuf Masaariyaa Kifar Kilaaf Kifar Shuubaa irratti kaleessa haleellaan dhukaasaa walharkaa deddeebii jiraachuudha kan Almaadiyaan Libaanos gabaase. MTV Libaanos wabeeffachuudhaan Times of Indian akka jedhutti ibsi qondaala Hizbollaa Naa'if Qaasim tarkaanfiin si'achi Hizbollaan fudhatu yoo Israa'el daangaa kana gadi hin dhiisin kan duraan daran cima jechuun Hizbollaanuuf qopheessaa turuu mallattoowwan agarsiisan eeruu isaas gabaafamee jira. Bulchiinsi Libaanos Najib Mikaati ibsa guddaa kan kennaniif haala qabatamaa jiruu fi haleellawwan darbee Israa'el fudhataa jirtuun Hizbollaan ammas daangaa cabsuu fi bakka waraanni biyyoolessa yookiin raayyaan Libaanos kan Beeruut jirutti daangaa darbanii as dhufuun haleellawwan siviilota irratti Israa'eliin raawwataman ammas kan daangaa darbeef bu'uura seeraa kan hin qabne ta'uu yeroo himatanittis dubbii himaa fi ministeerri caffee akkasumas odeessaaf af dubbii baha gidduu galeessaa Amos Hochstein deebii tokkos itti hin laanne. Emmanuel Macron pirezidaantiin Firaansi haala qabatamaa keessattuu Libaanosiif Israa'el gidduu jiru ammas na yaachisa jechuun waliigalteen dhukaasa guyyoota 60 guyyoota 30 akka dabalatus furmaata ta'a jedhanii akka yaadan himanis Hizbollaan gama isaatiin fudhachuu akka hin danda'in Al Arabiyaan gabaasee jira. مسؤولين اللبنانيين وقد أفادنا مراسل وتلفزيون
العربي بتمركز الجيش اللبناني في بلدة شمع الجنوبية بعد انسحاب الجيش. إشرافها للجيش اللبناني جنوب الليطاني، بدءا من جنوب الليطاني وصولا إلى كل لبنان. نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن الجيش يستعد للانسحاب من القطاع الغربي لجنوب لبنان بالتنسيق مع الولايات. إنجازا في استمرار المقاومة ووقوف هذه المقاومة صامدة من أجل المستقبل، وكذلك المرجعيات الدينية في النجف الأشرف وقم المقدسة وأحرار. راسلة الجزيرة نسيبة موسى، ونبدأ معها نسألها نسيبة عن جديد التحضير لموعد عقده. أحياء في مدينة حمص السورية لملاحقة فلول نظام الأسد الذين رفضوا التسوية لأكثر من مرة. Syrian delegation led by newly appointed Foreign Minister Assad al-Shabani has arrived in the Saudi capital Riyadh. It's the new government's first foreign visit since the without Assad family in more than half a century, and they are trying to adapt into these. نعم وسيلة 15 من يناير هذا التاريخ الذي تم تحديده. ilmaan Hafiz al-Assad yookiin warri Bashar al-Assad waggoota 54 oliif Sooriyaa miidhuudhaan lammiilee miliyoona 2 ol keemikaalotaan duguuganiitiin aangoo harkaa faraqaadhaan fuudhaa kan turanii fi miliyoononni hedduun isaanii biyyoota addunyaarra walabummaa mirgaa amantii isaanii dhabuudhaan kan facaan lammiileen Sooriyaa yerootti hara galfata jedhametti Sooriyaan tibba darbe haleellawwan gurguddaa Israa'eliin si'a 360 ol gaggeeffameen dhaabbileen industirii fi buufanni waraanaa hedduun barbadaa'us biyyoonni hedduun deeggarsa namoomaa Arab Emirates, Qatar akkasumas kanneen akka Kuwait taasisaa jiraatanis yeroo jalqabaatiif waraana guddaa keessa kan jirtu Ukraine daakuu toonii 500 kan uummata Sooriyaa fi rakkoo namoomaatiif deeggarsa haala adda addaa keessa jiran deebisanii dhaabuuf akka cinaa dhaabbattu yoo himanis sababni isaatis siyaasa maadheeffachuuf Raashiyaa wajjin wal dhabaa waan jirtuuf kan jedhan isin dhabamne. Saudi Arabiyaan boba'aa dhiyeessiif ijaarsa adda addaa fi kanneen gamoolee caccabanii fi lammiilee Sooriyaa deebisanii dhaabuudhaaf ministeera haaraa kan Damaskoodha Asad Hassan gara biyya ishiitti affeeruu akka jirtus himamee jira. Daawwannaan ministeera damee alaa Sooriyaa Asad Hassan kun jijjiirama Sooriyaa haaraa ijaaranii dhaabuu fi lammiilee ishii biyyoota addunyaa keessatti miliyoona 6 ol baqatan kan wabii ta'u jedhamus biyyoonni hedduun isaanii Sooriyaa dhaabuudhaaf keessattuu waliigalteen haarooyinni biyyi Shi'a Riippaabilikii Islaamaa birmadummaa Sooriyaatiin hin dhufiniin alatti waliigaluu akka barbaaddu Ahmad Ashraan himanii jiran. Ahmad Ashraf akka jedhanitti tarkaanfiiwwan kanaan dura sirna Abbaas wajjin fudhatan Iraan fooyyessiteetiin yookaan birmadummaa Sooriyaa gadhaabuu keessatti jiraattaate wanti Sooriyaan Iraan wajjin hin dalagneef hin jirtu jechuu erga dhagaaniitii booda ministeerri damee alaa Iraan kan biyya Shi'aadha Abbaas Araakchiidha Sooriyaa nutis birmadummaa isii ni kabachiifna hariiroo akka haaraatti ni haaromsina jechuudha kan Irna Internaashinaal gabaasee jira. Biyya aqiidaa sunnaa wal jamaa Hayat Tahrir al-Sham jalatti biyyoonni hedduun keessattuu humna waraanaa fi akkasumas eegumsa tika riphee loltoota irraa tiksuudhaaf Tarkiyyeen kanaayizdii waraanaa hedduu kutaa Sooriyaatti bobbaasuun deeggarsa bulchiinsa Muhammad al-Bashirii yerootiif taasisaa jiraachuu Al-Jazeeraan gabaasee jira. Qoqqobbii waggootan hedduu Bashar al-Assad irra ture Sooriyaa irraa akka ka'u kan gaafatan Ahmad al-Ashraf tarkaanfiiwwan gurguddoo gama weerara daangaa gaarreen Golaaniin jiru Israa'el irratti tarkaanfii fudhachuun waan jajjabeeffamuu qabu ta'e biyya kamiinuyyuu nagaan wajjin hojjechuuf Sooriyaan qophii akka taateef addunyaan guutuun Sooriyaa deebisanii akka dhaabanii fi maqaa bu'uura amantii jedhuun humnoonni shororkeessitoota maadheewwan garaagaraa Sooriyaa dahatanii Sooriyaa cicciraa jiran irraa akka walaaba taasisanis kan waamicha dhiyeessan. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii tajaajila fayyaa akkasumas deeggarsa namoomaa hedduu Sooriyaa dhiyeessuuf waadaa galuu isaatii fi biyyoota idila addunyaatiif mana maree irratti kan dhiyeesse ta'uu ambaasaadara Sooriyaa wabeeffachuun CNN gabaasee jira. It needs rebuilding. Today we are talking about the displacement of more than 15 million people from Syria between displaced and refugees. Most do not have a fixed registration. لديهم قيود على مطار بن غوريون يتوقف مثل ما أشرتي تتوقف حركة الملاحة بسبب الصواريخ. لا نعرف حتى إن كان الحوثيون يستهدفون مطار بن غوريون بشكل. هذه اللحظة في مناطق شاسعة، نتحدث عن جغرافيا واسعة، أولا من جنوبي حيفا أي في محيط كيساريا إلى الجنوب.
newer cruise missiles at mock targets during a drill in the Persian Gulf. Iran has publicized other military پرتاب موشک. Protection specifically against only high-frequency arrays. Stealth bombers, on the other hand, are an exception. Stealth bombers don't need fighter-like وعدد من المدمرات التابعة لها بالتزامن مع بدء الهجوم العدواني أمريكية وإسرائيلية ودول إقليمية. أنت استقالته من الكنيست بعد شهرين من إقالته من وزارة الدفاع على إثر خلافات مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وفي كلمة قريبا عودة المختطفين الإسرائيليين في غزة رغم استعداد إسرائيل لتسويات جدية بناء على المبادئ. obbolummaa islaamaa cala wanti nu caaluun jiru filisteemonni qe'ee isaan irratti kan miidhamaa jiran jechuun ansaaroonni yamanii haleellawwan misaa'ilota biyya tsiyooniyaaf yayyiiwwan baha gidduu galeessaa maqaa islaamummaatiin filisteemota garuudhaaf sagalee ta'uuf hawtii yamanoota diroonaa fi misaa'ila filistiin lammaffaadhaan biyyattiin tsiyoonotaa fi duguggaa olaantummaan ana malee biyyiin jiru jettu ameerikaan deeggaramtuu fi masjidul alaqsaa dabalatee dhuunfachuuf deemtuuf weerara west bank lammiilee jiwishii qubsiisuun wal qabsiisee hawtiin daranuu haleellaa cimseet jira. Erga bulchiinsi abbaa irree fi islaamummaa balleessu Bashiir al-Asaad aangoorraa ari'atamee asitti haleellaan hawtii Israa'el wajjin taasisanii fi Sana'aa akkasumas uffata beekamoo magaalota Yaman Sa'aadaa dabalatee haleeluun dhaabbilee boba'aa fi annisaa hawtii Yamanootaatiin qabataman akkasumas mootummaan biyyoolessa Yaman kutaa magaalaa lammaffaa Adanitti yeroodhaaf riphee jiraatus haalli qabatamaan bu'uuraaf galoo galaanaa magaalota bebbeekamoo Sana'aa dabalatee dirree xayyaraa halaalaa kan jirtu Israa'el tarkaanfiiwwan galoo galaanaa irratti bu'uura kamiiniyyuu hanga Filisxeemiif nagaa kennanitti yoomillee taanaan Israa'el boqonnaan argattu jechuun Muhammad Bohaayitiidha kan alhawtii dubbii himaa fi qondaalli siyaasaa waliigalaa hawtii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii haleellawwan kutaa Sana'aa irratti deemaa jiru nuti sagalee obboleewwan keenya Filisxeemii taane nageenyi addunyaa keenyaa hin waara yoo taate mirgi sibiilotaa ni kabajama yoo taate lammiileen Filisxeem 46,000 ol badii tokko malee daa'imman mana barnootaa akkasumas madrasaatti ajjeefamaniif sagalee ta'uun yakka miti. Hawtiin daranuu misaa'ilota isaa geeddareetiin Israa'el irratti tarkaanfii fudhachuu itti fufa jechuun kan dubbatan yoo ta'u kaleessa immoo diroonii fi xiyyaara beekamaa Ameerikaa MQ-9 jedhamu kan Ameerikaan akka teekinooloojiif seenaa dhaloota torbaffaa keessatti itti gargaaramtu rukutee buusuun TV'n Yamanii gabaase. Tarkaanfiin si'achi hawtiif Israa'el gidduutti deemu Yaman gagaa keessa buusa jedhanis tarkaanfiiwwan buufata galoo galaanaatii fi dirree xayyaaraa haleeluu kun ammoo kan xiiqii keessa galchee hawtiin Yamanoota kaleessas eelaatiif Haayifaa irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisee jira. Si'a 8 ol yoo dhiqqaate guyyoota kurnan dabran keessatti magaalaa guddittii Teel Aviiviif buufata xiyyaara kan waliigala idila addunyaa Israa'el Ben-Gurion dabalatee kan barbadeesseef Israa'elota hedduu baankarii jalatti kan dhidhimse ansaaronni Yamanidha. Misaa'ilees Iron Dome fi Sidom akkasumas teekinooloojiin Ameerikaan farra qolannaatiif Teel Aviiv kennite ittisuu hin dandeenye. Kaayyoon keenya Filisxeemotaaf sagalee ta'uudha. Obboleewwan keenya irraa jechaan haa dhaabatu jechuudha. Yahyaa Sariyaa gabaase. عن القوات المسلحة اليمنية نجحت القوات المسلحة في إفشال هجوم أمريكي بريطاني على بلدنا حيث تم استهداف حاملة الطائرات. إذا رأينا من الضروري استخدام أسلحة متوسطة المدى أكثر قوة تتوقف حركة الملاحة بسبب الصواريخ. لا نعرف حتى إن كان الحوثيون يستهدفون مطار بن غوريون بشكل. هذه اللحظة في مناطق شاسعة، نتحدث عن جغرافيا واسعة. أولا haleellaan keenya Iraanis ta'ee hawtii Yamanootaaf madheewwanis barbadeessuun Israa'el baha gidduu galeessaa keessatti biyyi tokkollee akka hin qixxoofne beeksisa yeroo jedhanii ture. Manni marii paarlamaa Iraan seerota fooyya'insa hidhannoo niikileerii irratti yuuraaniyeemii 90 irraa gara hidhannoo niikileera guddaatti kan sochootee taareen jeettiiwwan Su-35E jedhaman kan Raashiyaa hidhachuu isii fi yaaliiwwan gurguddoo shaakala kaatam ambiyaa biyyoota Iraan keessatti taasisaa jiranii misaa'ilota farra teekinooloojii qolannaa misaa'ilota dhaabbilee annisa boba'aa fi niikulara iddoowwan shanan Iraan qabdu keessaa kan jalqaba irratti hidhachuu isii beekamee jira. Israa'el biyyi jedhamtu hin jirtu beekamtiin kenninu kan jedhan warri Shi'aa Rippaabilika Islaamaa taareen har'as Booris tarkaanfiin keenya humni IRGC yookiin Iraan Revolutionary Guard tarkaanfiin Teel Aviv irratti fudhannu daranuu cima Israa'el nurra adabachiisa jechuun abbaan aangoo Shi'aa Islaamaa Iraanii Ayatullah Sayyid Ali Al-Khamenei ibsanii jiru.
halli walitti gaarreeffannaa teelaabiibiif taareen gidduu jiru daranuu gangalcheetiin qarqaba waraana addunyaa sadaffaa biyyoota arabaa fi Israa'el gidduu taasisuu danda'a. Raashiyaa akkasumas chaayinaaf kooriyaan kaabaa Iraan irraa kan hin hafne yoo taate biyyoonni Awurooppaa fi Ameerikaan ammoo adda durummaan warra Israa'elitti onnee horan ta'uun beekamaadha. Galoo galaana diimaa irratti haleellawwan gurguddaa dhaadannoo akkuma jedhe gochaa raawwachaa kan jiru ansaaroonni Yemanii hawtii Yemanoota madhee Iraan jechuun baroota hedduu farrajamus tibba kana Hamaas, Hizbollaa fi humnoonni Iraaq Resistance jedhaman tokkolleen Iraaniin akka hin deeggaramne Ayatullah Ali Al-Khamenei Said kan waakkatan ta'us kan Times of India gabaase. For the QAM-120 project, which promises enhanced capability supersonic cruise missiles. Notably, the Fateh-2 hypersonic missile unveiled in the UAE, it's a similar story. They've invested billions in their military arsenals, including state-of-the-art aircraft and missile defense systems. But with the Su-35 in play, expected during the Fajr decade. This marks a significant enhancement and security challenges that delayed several significant military unveilings. However, as regional tensions ease and we approach the celebratory Fajr decade, waggoota sadeen keessatti Raashiyaa fi Yuukireen wal waraansa gurguddaa lammiilee miliyoonota akkasumas miliyoonota hedduu buqqisaniif dinagdee annisaa humna atomii wal jalaa barbadeessuuf meeshaa teekinooloojii seerri idilaa addunyaa dhoggeen fayyadamuuf Kiyeeviif Kireemni gidduutti haleellawwan gurguddaan raawwatamuun dhaabbanni galoo galaana yookiin neetoof Ameerikaan wal ta'uudhaan maallaqa baankii idilaa addunyaatii Raashiyaan qabdu Yuukireenii dabarsanii kennuun inumaa dubbitti itarratti kaansarii ta'a jedhanii miidiyaan galaalchuu irratti argaman. Vladimir Putin tibba kana haleellawwan gurguddaa kutaa Kursk Odessa fi akkasumas Zaporizhzhia irratti loltoota Yuukireen irratti fudhataniif loltoonni neetoo hedduun isaanii gadi dhiisaa bahaa jiraachuu fi oorishinee haleellaan lammaffaa Estooniyaa, Fiinlaand, Noorwee, Deenmaarkii fi biyya gudditti Jarman Berliin irratti kan quba qaban ta'uudha kan Dmitry Peskov wabeeffachuun Financial gabaase. Surface-to-surface newer cruise missiles at mock targets during a drill in the Persian Gulf. Iran has publicized other military پرتاب موشک